no gaafa dhalannu duune jara keenya gaafa dhalannu gara haadha keenyaatti baanu duunerra hin jirru kanaaf du'a sodaatu naam jettee diqqo ishi mata keenya kabajamoo video tokko miidiyaa irra deddeemaa jiru Facebook ko jala laalaa kottaa warri Facebook jala jirtanus warri TikTok jala jirtanus yoo jiraatani TikTok Abdii Geetaachoo Abbabee jala namoota hedduutu gadhiisee jira deemaa laalaa kottaa akka suuraa kana argaa jirtanutti obboleettiin keenya muslima taateef qofatu hin taane tokkoffaa akka muslimaattis hin callimnu akka muslimaattis hin callimnu hin callisiisu akka muslima tokkootti an hin callisiisu eessa yoo hin jiraadhe lammaffaan immoo akka nama tokkootti kun humanity malee muslima ta'u kristaana ta'u maal ta'u miti kun amantaan laallatu dubartiin tokko biyya seerri jiru keessatti biyya mootummaan bulchaa jiru keessatti akkasitti poolisiin yoo isiin waan barbaadde taateyyuu akkasitti tumanii qaxaqqaxuun salphisuun dubartii tokko akkasitti agarsiisuun miidiyaa irratti baasanii qaanyiidha hin qaanofne waa tokko biyya tokko waliin qabna jennee wanti nu waliin qaanfannuuf hin jiru callimne jechuudha dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya kanaaf gochaan sukkanneessaan dubartii kana irratti raawwatame kunoo fuulli namichaan mul'ataa jira maqaa isaa hin arganna hin fidanna olaantummaan seeraa haa kabajamuu qofa jechi jechuudha biyya keessa jiru Itoophiyaa keessa namichi kun anas yoo barbaade lafarra gangalchee na haatumu na haddeessu biyyin keessa jiru biyya keessummaa ta'een waggaa 12 booda biyya koo keessa deebi'ee kana arguu hin fedhuan kana arguuf biyyaan baane kana arguuf biyyattiin deebineen kaleessas biyya namaa keessa yeroo ta'in dubartiin haadha keenya obboleettii keenya jennee falmaa falmisiisaa turre ammas hin falmanna akka muslimaatti dirqaman qaba obboleettiin koo muslimaa akkasitti ijaabiidhaan baas jedhamaa salphifamtee tumamuu ilaaluu hin danda'u mormanna cita malee akka muslima tokkotti jechuudha biyya keessa taa'e waa'ee biyya haasaa qaama waa qabaadhee miti rabbii gaditti mootummaa kana nu eegaa jira rabbii gaditti waa tokko wanta qabu hin jiru rabbii malee firaasin qabu waan tokko wanta qabu hin jiru kanaaf mootummaan atattamaan olaantummaa seeraa kabachiisee nu agarsiisuu qaba dirqama qumxaa uffattee yookiin immoo paantii uffattee karaarra deemtee xummaadhaaf paantii uffattee deemtee kabajamtee muslimni tokko immoo ijaabii gatii uffattee xinneeffamtee lafarra gangalfamtee dubartiin keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti kabaja dhabdee gangalfamti yoo ta'e hin barbaannu du'an fedhaan hin barbaadu biyya koo mormeen biyya lammaffaa du'a qabrii keessa fedhaan alfallagin olaantummaan seeraa nuuf kabajamu olaantummaan seeraa nuuf kabajamu hadha siniyyanna bor siniyyina hin callinnu karaarra deemeen bor ayyaana akka nama maraateetti wallaahi karaarra deemeen iyya kana namichi kun seeratti dhiyaachuu qaba tumamuu qaba hidhamuu qaba ifaan ifatti ifaaf bilisaan itti murtaa'ee arguu qabna nu biyya keenya warra jeequu miti kaleessas biyya namaa keessa teenye dhimma biyya keenya irratti qoosnee hin beennu ammas hin qoosnu abbaan barbaade haa bulchu biyya keenya haa ta'u malee hagan dhufetti nagaan qaba nagaanan deemaa jira nagaanan galaa jira nageenyi koo qofti nan gammachiisu dubartii akkas tumamaa jirtu ifaan ifatti kanaaf olaantummaan seeraa nuuf kabajamu barbaadu kiristaana taatu barbaadu islaama taatu amantii fedhaa qabaattu an akka mubaarak musammaattanaa saa malee akkana biraatti naasawa dubartiin tokko wallaahi yoo isin qullaa jiraatte dubartiin kun yoo isin qullaa si deemaa jiraatte qullaa kadhalattetti deemaa jiraatte tumamuu ilayyamu lammii feetee taatu ilayyamu olaantummaa seeraa nuuf kabajamu namni kun seeratti nuuf dhiyaatu ifaan ifatti itti murtaa'ee nutti mul'ifamu lakki yoo jedhame inni kun isa dhumaa addaan nu galchu ta'a akka muslima tokkootti andu'an sodaadhu hidhaan sodaadhu maaliyyuu hin sodaadhu haadha kooti isin tumamte kun haadha kooti tumamte haadha kooti salphifamte ijaabii wajjin yaa ulamaayii biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan sheekoliin ustaazonni siyaasarraa bilisa ta'ati akka namoomaatti akka nama tokkootti akka namoomaatti akka dubartiirraa nama dhalatte tokkootti siyaasa keessan borcitanii geessanii mootummaatti hirkiftanii akkasin jettan hin fedhuan silas godhee hin beeku kaleessas hin dubbanne ammas hin sodaadhuan waan an dubbataa jiru immoo eenyuun hin sodaadhuan rabbii malee warri siyaasaa geessanii siyaasatti hirkiftanii nu jalaa akkan balleessine kun siyaasaa waliin laallatu dubartiidha ijaabii uffattee jirti
tumamaa jirti feetu kiristaana haa taatu siin hin jedhin. Kiristaanni ijaabii uffattee islaama fakkaattee yoo deemaa jiraatte iyyuu tokkoffaa mirga qabdi. Lammaffaa dubartummaa sii malaan utuma isin gadi baatanii amantii kan biraatu ijaabii keessa dhokotee jennaan qabde jettanii deebiinuun ta'u nuyi. Namichi kun seeratti dhiyaachuu qabaa. Yoo seerri jiraate adaraa seera humna hin qabnu ajandaan keenya kanaa waliin jiru adaraa seeraa olaantummaan seeraa nuuf kabajamu namni kun seeratti nuuf dhiyaatu. Abbaa fedhaa ta'u. Dhageessanii nu waan akkanaa arguu nu salachee jira. Funyaaniin gurraan ijaan nu bahee jira. Ana akka nama tokkotti ilma muslimaati. Deebi'ee kiristaana yoo taateen sin ijaa amantaa feeti yoo qabaatte an dubartii salphifamtee jiraachuun fedhuwan seeratti nu dhiyaachuu qaba namni kun. Gabaabaadha gaaffiin keenya. Abbootiin amantaa majlisni Oromiyaa majlisni federaalaa adaraa ilmoo keessanii adaraa haadholii keessanii dubartii namni salphisee kun mootummaa federaalaatii miti hidhataa gandaatii miti poolisa qoratamee yoo maqaa poolisaatiin warri daldalaa jiru jiraates namni kun seeraan qabamee seeratti nu dhiyaachuu qaba jenne malee gadi baanee dhagaa darbanna gadi baanee nama jeenna jedhaan jiru biyya seera qabdu keessatti. Olaantummaan seeraa nuuf kabajamu namni kun seeratti dhiyaata ajandaa keenya ajandaatti dhumanudha ajandaan kun. Macarashaan sirriitti ma'aan akka muslimaatti sodaa wayii hin qabnu. Gaaffii mirgaa gaafataa jirra. Hin gaafanna gaafatamuu baanaan gadi sinitti yaana jechuudha. Deebii dhabnaan gadi yaanan. Kanama tokkotti jechuudha. An biyya alaa keessa taa'ee dubbataa jiru biyya koo keessa taa'ee Itoophiyaa keessa taa'ee dubbataa jira. Itoophiyaadha biyya koo Itoophiyaa keessatti dubartiin akkasitti tumamaa arguu caala wanni gaddisiisu hin jiru waan ta'eef olaantummaan seeraa nuuf kabajamu namni kun akkanatti dubartii gara jabeenyaan tumee biyyi waliin imannu hin jiru. Hin jiru sin hin jedhe wallaahi harkaan miila qabdanii fanniftanii jahannamii nagalchitu malee. Hin jiru warra warabbal ka'aba. Boolee keessan taa'araa gadis nan ba'a borillee baay'een karaarra deeme iyya. Eeyyee an biyya dubartiin keessatti salphatti keessatti miti ijaaba uffattee rabbii jecha uffattee miti qullaa yoo deemaa jiraatti dubartiin seera yoo cabsite yoo hatte yoo saamte qabamteeti seeraan gaafatamti warri mootummaa hangawoonni mootummaallee please ajaja akkasii gadi baaftu jedhee hin amanu waan ta'eef garaan koo atattamaan nun tuffatina nu lammii biyya kanaati nun tuffatina seerarra nu oolchaa hojiirra nu oolchaa qaamni dhimmi kun ilaallatu guutuun jaallattoonni mootummaa dinqisiifattoonni mootummaa deeggartoonni mootummaa iyyaa nu iyyisiisa dubartiitu nu salphatte nu biyya itti dubartiin keessatti akkasitti salphattee tumamtee garafamtee akka daa'imaatti waliin himachuudhaaf lapheen hin eeyyamu. Ani waanan haasa'uun harkaa bade natti dhagahame haati kiyya na deessee haga gaafa duututti gaafan dhaladhus akkasittan argeen isiidhaa fuula xaxatee jiru. Gaafa duutus xaxaadhuma sanaan fuula sii hidhattee ijaabiidhumaan duute haati koo kanaaf haadha kooti kan tumamte kun. Dirqama haadha na deessite hin qabdu. Dirqamaa miti haati na deessite tumamtee naan iyyuun dirqamaa miti. Inni kana tume haadha koo sanas tumeera. Kanaaf akkasitti uleedhaan gara jabeenyaan dubartii tumee ka'ee namichi kun nu tajaajilee poolisa jimmiiti jaankaadha nuun jettu taanaan waa tokko jireenyaan feenoo jechuudha haga dhumaatti falmannaa jechuudha wallaahi billaahi mubaarak musamma haga dhimmi kun waan tokko irra oolutti hagan harkaan miilaan qabamee yoo gaaffiin kun gaaffii mirgaan taane itti na dabalaadhaan amma na barbaadan waa biraa miti tu waan biraatti hin galin itti na dabalaadha tumaan ajjeesaadha bakka gabaabaadha obboleewwan keenya kan musliimaa kan kiristaanaa dhimmi kun dhimma amantaa qofaa miti sinii galee dhimmi kun dhimma ta'e hin beeknu dubartiidha tiktookii koo jalatti galaa laalaa feesbuukii koo jala galaa laalaa dubartiin akkasitti tumamuu kiristaanni sin eeyyamu islaamni sin eeyyamu mootummaan sin eeyyamu akka gargaarutti namni kun biyya eessaas ta'e bakka eessaas ta'e qabrii keessa yoo galee jiraate qabrii keessaa bahee inni dhabu taanaan waan tokkoyyuu waliin abdannu
ولمبينو والله وبالله أن أمنا متشكر الأمت أجندا كان إن قد إيسو إتهدمو متي إتندو والله إتندو قرات إبكا نجرو دكي أدرا سيرا أولانتم مان سيرا نوفا وجدو أولانتم ما سيرا أولتاني تنبولي كن سيرا تداتو قبا ورمو كومنتي جلدين تني بكا فيديون هذا كينيا كنا قد يبقى ميجروتي كومنتي جلدين تاني يوانا واباليسيتي يوانا واحد جتنو نال أبوكم سيني جلد شو ربيه كيسا تاير سيني جلد يوا باليسيتي عنك أسين تما جرو هنجرو جيستي مرتسيف تبالي بابر بعد يوتاتي موتمان تمو ميرغن قبضو برتي كسيتي فيديو كان مو اتسلبتو أتتمان ساتي دي مفروكي ستينا مشكور أكسا كاتي ناتكامي هنجا متانان اتسلبتو سنتي مانجران أجندا قد يفهموا متكون هنج علمنو سني قال اتسلبتو ورجل ريمتني وابلسيتي واتتا إجابي كيسابا كل ما واي إجابي نوريسا واي جيب وري إجابي أمني كيسا قبدنو واي إجابي كيسابا دبرتي تقول تمام قبدي قال لك غافين كو كانوا فيتو إنته فيتو موتما رابسيتي فيتو وام فيتو غوتي نانجدا انفدوان موتما بيجي بوشاجرو عربستي غوتي نانجدا تنفدو سرام بيجي كيساتاي نقل تمالي أبان برباد يجولا انفدو ميلغا سيتي أبان برباد رسول هني دبتي إتي برادا مالي انتو ممتو كسيتي والله بالله ولا انتم ما سيرا كبا جمو قبا إيه سيوا تاتو أبابي تاتو جيري نبي يا إسان أرغاجرو كنا نياتي غرادا قبدو akkasitti tumamaa walirratti hin callimnu olaantummaan seeraa nuuf akka kabajamu tun biyya biraa jiraadhees kanuman jedhaan takkaan arraba fayyadamees hin beeku garuu na aarsa na dafqisiisa na honnachiisa du'am fedhaan kaleessas akkasumattan dubbataa ture adda dubbachuu booddeetin jedhuwan hin fodhu dubartii akkasitti tumantu argu wallaahi billaahi dhagotumtan والله ينفدو كريستيان ينفدو إسلام ينفدو أمانتان بربادي ينفدو كان أولانتم ما سيرانو فكبجم أولانتم ما سيرا يو جراتي كبجمين وأغر سيفا مساتي الدمية بلتون جيني كاتينا داني أبي غالي تمرتاين وتاغر سيفا سبوتو كون بربان فيتو موتو مارو سيتي جدا فيتو وهم بربادي قد فيتو بارتي غن مور ميتي جدا فيتو منا قد جدا فيتو نمت جيت جدا هنتو بام ترجيبان كيبالي أغيساني هنفلان تما لا فبوتين كيني خاليسا تما غبرو ما كان جيبانيتي abbootiin keenya lafeetti cabsanii dhiigatti gan naqanii hadha dhufanii as ga'anii olaantummaan seeraa nuuf kabajamu olaantummaan seeraa nuuf kabajamu obboleewwan kiyya bakka jirtan nuuf sheer godha ajandaa wayituun fudhatina olaantummaan seeraa haa kabajamu eeyyen olaantummaan seeraa nuuf kabajamu warri qaamonni siyaasaa immoo keessa galtanii dubbii kana adaraa rabbii mormitoonni mormuu dandeessu amma olaantummaa seeraa nu agarsiisaa jechuun dandeessu garuu ol baatanii kana qabdanii mootummaanuma kana minaamin jettu taanani dubbii shaffantanii akka dubbiin haadha keenya kana hin baane gootu dhugaaluman sinitti himaa kanaaf warri mormitootaas yoo jiraattan maal gootu olaantummaa seeraa gaafadhaa malee diqqoo dubbii dabsitanii akka biraatti jechuudha yeroo danuu haqni namaa kan badu dhugaan sinitti amiti haqni namaa kan badu siyaasatti geessitanii galchitu deeggartuu keenya waan taateef jinnii keenya waan taateef jettanii haqa namaa bada kanaa miti dubbiin olaantummaan seeraa kabajamuu qaba qaamni kana hojjete abbaa fedhe yoo ta'e seeratti nu dhiyaachuu qaba kanaaf immoo haga lubbuu kootti gaafatamummaa nan fudhaa abbaa ta'een xabaqaa bitadhee mana murtee dhaabadha guyyaa boriitii kaase jechuudha ergasii biyya biraa taa'een sinitti yaadamti amma immoo biyya koo keessa taa'ee micciiree amma akkin arge akkan biyya Itoophiyaatti arge akkan beektu badii yoo argitan nutti maa jedhee qaamni seera himne kuno yoo isin hin dhageessan ta'e immoo seeraan itti deemna jechuudha waan qabnu yaala keenya maaloo keenya waan hunda keenya dhiibnee ilmoo keenya jireenya keenya itti dhiibnee lubbuu keenya seera yoo jiraate seeraan itti deemna jechuudha namicha kana bakka rabbi si haa salphisu aboo biyya tokko jirra salphadhu ati abbaa beeke taata kami boolisummaan kee dubartii haadha kee taatu tumuudha salphifamtee yoon hin argin waan sirraa taa'u sitti hin fakkaatin wallaahi nan qalama malee jechuudha hin callisu
biyya seera qabdu keessatti obboleessu dubartiin ati adda lafarra gangachiisee akkasitti gumaarra yaantu maartu kuni dubartuma jara jaarraa abbaa gadaa deessee dubartuma qabsaa'ota kaleessaa deessee dhageessee dubartuma sana isiisii deesse sana xiqqoo gadi taate xiqqeessitee kan lafarra gangalchitee tumte abbaa feete taata wallaahi obboleessa mootummaa taata dhugaa sitti immoo booddeetti hin jedhu kaleessa dhugaa dubbataa turre hin mormine hin deeggarre nu kaleessas hin mormine hin deeggarre mata keenya deeggarra nu seeraan cabsinu seera biyyaan cabsinu seeraan jiraataa irra kunu takka mootummaa rabsine hin beeknu takka wantinaan awwaa akkamne utaallee hin beeknu hin deeggarres hin mormines kun mirga yoo ta'e mirga dirqamni hin jiru garuu hawaasa keenya miskiina deeggaraa turre ammas hin deeggarra namni kun salphatee akka dubartii salphiseetu meegaraa gubetti salphatee itti murtaa'ee in argine taanaan wallaahi wabillaahi an mubaarik musammaa haga du'a gootitti dubbii kana hin gadhiisu haga du'a dhuma afuura kooti yaa rabbi naa jeesi kan arguu du'a wayya hay maal balleessite nuun jechuu laata yaa rabbi anamma wanta dheebotaa maali beektu baguma biyya jiraadhe alhamdulillah baguma biyya jiraadhe nan gammadaara hagan qabuun xabaqaa bitadheen faana deemaan olaantummaan seeraa haa kabajamu dhageessanii olaantummaan seeraa hin kabajama jaallatee hin kabajamu xabaqaa jira jedhen waan hawaasni koo kaleessa naa gumaache sana itti baasee itti deema malee boodatti hin jedhu wallaahi hin dhiisu sin dhiisu rabbinan wallaahi rabbinan dhiisin kaa'u si dhiisi abbaa feeti ta'e immoo dhageesse haadha koo akkatti lafarra gangalchite sun teekaa ta'e jireenya waan barbaadu sitti fakkaate haadha koo lafarra gangalchite sun teekaa ta'e jireenya waan akka musliimaatti jireenya fedhu kan arge akka namoomaattis immoo kaleessa mirga dhala namaa ta'e falmaa tureettis immoo hin callisu seeratti nu dhiyeessa qabamuu qaba seeratti amma sababicha dhaga'uu suusii gurri koodha nyaataa lakkatti sababa maaliitiif laata see mootummaa labsite naan jechuun moo waatte naan jechuun moo ni kijibde jechuun moo maal jechuuf teessu laata tana rabbi himatichi maa inni biraamichi maa inni kanaadha keenya kanaa qophaa'u bannaa fechuu hin deennachuu maal abu shaklak waan feete ni matta hin tumtu wallaahi viidiyoo argadhe sin gadhiisu wallaahi billaahi tillaahi hin tumtu agan lubbuun jirutti hin tumtu abadan hin tumtu na jeeftee kaate tumta malee dhageesse hin tumtu seera akkana jedhu jiru hanqasee akkana jedhu hin argine olaantummaan seeraa nuuf kabajamu gurra qabannee karaara deemaa iyyina olaantummaan seeraa haa kabajamu namni kun hiikkatee akka wanjalanyaa tokkotti wanjala kun ana jedhe wanjala dubartii tumuun hin jiru dubartii lafa kaan akka barbaadan gootanii masanaa keessanii kaan bakka barbaadan keessanii kaan bakka barbaadan keessanii miskiina tumuun mirga maaliiti kun maal argaa jirra jedhan eessa jirran abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a waan barbaade ittiin tilaachuu danda'a nu kan nu mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kanan ija gootiin arge isaa dubartiidhaa gugguufu isaa dubartoonni keenya qoraan baachuun qabdu jedhu isaa dubartootaaf eenyu nama galchaa jira maanno soomni as gabbaawu naal abu shaklak way dhiifama guddaa Ustaaz Farhaan dhiifama guddaa isinin seeneen soori kottaa ol galaasin nan galcha silumayyuu fixee kee intalaa laafan kanaaf mootummaa akka argetti afoon Ustaaz ol kottaa ol galaa dhiifama guddaa akka argetti mootummaadhaa dubartoota jala gugguufee haadha keenya qoraan baachuun qabdu mana shiroo wayii dhaqee dhaggeeffadha mana shiroo wayii dhaqee Dr. Abiy shiroo nyaatee qaaraa nyaatee nu agarsiise kana nu barsiise kana barbaanna ammas argu bakka gabaabaadha wanti biraan jiru jalan akkuma gaafa Dr. Abiy dubartiidhaa kabaja kennee nu agarsiise poolisiin kun hidhamee nu agarsiisuu qaba Dr. Abiy qaamni dhimmi ilaallatu keessattuu majlisni
daqiiqaa sakandii isinitti fudhata taanaan ibsa kennuudha ani hin beeku. Salaamu alaikum wallaala tokko yoo dogoggore narra laalina namni 850 gara TikTok kottaa yaada keessan kennadha siyaasatti hin galina gaaffii eenyummaati gara TikTokiitiin kottaa yaada kennadha Mubaarak Nusa ammaas jedhuun share walii godha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo dheerate Facebook irratti namni dhaggeeffatu share godha tan gaafatama nagaatti gara Facebook itiin nagaatti. Ustaaz Afwan